Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota hordoftoota OFM bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u jedha. Torbaanitti al tokko waaree ilaalaa keenya keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Har'a kabajamoo keessummaa tokko mee isaanuma baratanii akkam jirtan nagaa? Akkam nagaa. Mee asumaanii maamilli keenyallee warri OFM isin baratanii maqaa keessaniif barsiisaa haala guddina keessanii haala barnoota keessanii barsiisa isin jechuu barbaada. Ulfaadha OFM asteen affeeruu keessaniif maqaan kiyya Suuraa Abdul Jaliil Kemoo jedhama. Kan dhaladhe Baaleetti. Guddinni keenya Baaleef Diidaa, gosti tiyya Baallakasa. Ucaale Sikkoo Mandoo jechuu. Barumsa naannoo dhaladheetti guddadheetti baradhee hojii mootummaa keessa zamana Haile Sillaasee seenee seenuudhaan militarii keessa seenee gaafa Haile Sillaasee kuffifnu warra aktiivistoota mootummaa san kuffisan keessaa tokko ture. Achirrallee sirna saniin maree laraashuu fi gaafii uummata cunqurfamaadhaa wajjiin socho'uudhaan akka amantii kiyyaatti roolii guddaa taphadhe jechuu hin dandeenya. So dargiin hin kufin dura haalli dargiin ittiin deemu hubachuudhaan keessaa rizaayin godheetiin bahe. Zamana Ihaadig haalli siyaasadhaa deemu Oromoodhaaf tolaa waan hin ta'iniif qabsoo Oromoo keessatti zamnuma dargirraa ka'eetiin qabsoo Oromoo keessa ijaaramee socho'aatiin waan tureef zamana Ihaadig illee biyya keessaa fi biyya alaatti miseensa adda bilisummaa Oromoo tahee haga biyya keessatti sochii biyya keessaa gaggeessuutti socho'aatiin ture. Eega biyya alaa kanatti bahillee haalli adeemsa qabsoodhaa kas biyya na bahe 1999tti. Eega as bahe haalli adeemsa qabsoodhaa biyya alaa kanaa daandiin siyaasadhaa haalli qabatamaan jaarmayaa haga ani bikkuun waan na quubsuu dhabeef warra wal fakkaannu wajjiin qabsoota nagara fuulduraatti kaanfachiisuudhaaf qaanqee bosonaa gaazexaa jedhu waggaa 4 baafnee nama akka Amaan Kadiir nama akka Said Alii wajjiin baafnee maa irratti kaayoo walabummaadhaa ka amma namni walabummaa bal'inaan maqaa walabummaa jedhu kana awwala achiin dura sagantaa adda bilisummaa Oromoo keessatti bakka takkatti haa dubbatamu malee akka ammaa kana afaan uummataa taheetiin hin beeku. Akka ittiin afaan uummataa tahee guruupiin keenya asirraa sochoonee ka kaayoo walabummaatti amannu. Moqaadishoo deemuudhaan achitti dhaaba adda walabummaa Oromiyaa jedhu ijaaruudhaan waan walabummaan taate bilisummaa waan hin quubsine diikolonaayizeeshiniidhaaf uummata gabrummaa jalaa bahuudhaaf walabummaan ibsituu yaadaa ka abbaa biyyummaa uummata tokko ibsitu waan ta'eef yaada kana hidda qabsoo Oromoo keessatti qabsiisuu keessaa warra gahee taphate ufin jechuu hin danda'a. Haaluma kanaan egaa achi asillee sunis deemee bakka takkatti hin dhaabatee jijjiirama wajjii walitti makamuudhaan jijjiiramni akka ta'e uummanni Oromoo kaafii hin beeka bakka inni itti gale. Deebi'uun illee eegasii ammallee qabsoon dadhabdee warri adda addaa Gimboot Sabatti wajjiin waliigalee daandiin Itoophiyaatii fi daandiin qabsoo Oromoodhaa waliin maynaan ammallee warra hagoo wajjiin socho'ee biyyuma alaa kanatti dhaaba adda kallacha walabummaa Oromiyaadhaa warra qindeesseetiin ijaare keessaa tokko ijaarsa qindeessaa koreessanii geggeessaa ture. Nabiyal kan ijaarree sanillee Jeneraal Kamaalitti kenninee Jeneraal Kamaalillee amma bakka isaan gahaniin gaa uummatatu beeka. Kanaafuyyuu ammallee haalli qabsoo Oromoo quuqaa guddaa amma dhiifama wajjin ka'umsa dhaloota keessaniitirraa seenaa haga ammaa dabarsitan nuu kaaftanii haala qabsoo Oromoo ka amma keessa jiru bal'inaan kaafnaa. Hordoftoota OFM hayyuu gameessa namaa obbo Suuraa Abdul Jaliil studio keenyatti fidnee marii bal'aa wajjin goona nu hordofa. Mee sirriidha isin dhaabee maaliif ka'umsa marii keenyatiif akka ta'u haalli Oromiyaan keessa jirtuu fi
yeroo amma hawaasni Oromoo keessa jiru irratti bal'inaan akka mari'annuuf affeerraa isinii taasisne. Kanaaf mee ka'umsa kennaaf akka tolu haala impaayereetti Itoophiyaan dhuguma ijaartuyyuu tokkoffaa Oromiyaa diiguuf irratti ijaaramtee kanaaf mee isarratti muuxannoo fi hubannoo qabdaniin akka hawaasni keenyallee isinirraa baratu keessattuu jenereeshiniin ammaa kun qubee jenereeshiniin kun akka isinirraa baratu waa'ee Itoophiyaa impaayerri maantu nuu maalis akkami ijaaramte eenyurra ijaaramte eenyutu si ijaaree waan jedhu kanarraa kaanee marii bal'aa goona. Hayya ulfaadho namni heddurraa dubbatee asiin dura impaayerri tuni ka Itoophiyaa wanni jedhamu ka Abisiiniyaadhaan jalqabdee ijaaramiinsi ammaa kun yaanni isaa ka burqe jireenyi isaanii ollaa Oromiyaa ture zamana Teodiroos zamana Yohaannis Oromoo fi Abisiiniyaan kun ollaadha. Teodiroos irraa jalqabee xalayaa inni mootittii Ingiliz Viktooriyaa wajjii walii barreessatiin ture. Warra Faransaay fi warra Raashiyaa wajjin mootummaan achi asii du'aa hin ture. Rakkoon isaanii guddaan biyya ollaa kana wajjin jiraachuu waan hin dandeenyeef biyya Oromoo jedhamu kana cabsuu waan barbaadaniif ijaarsi impaayera Itoophiyaa jedhamu Oromoo cabsuuf ka'iinsarratti hundaa'eetiin ijaarame. Eega kana ta'e Oromoo cabsee ijaarame malee Oromoon warra waan kana keessaa qooda qabaa miti yoo keessatti maqaa dhahate namoota tokko tokko ijaaramiinsan keessa Minilikiin jalatti akka Absigiris Diinagdee akka Balchaa Abbaa Nafsoo ka adda addaa akka zamana Haile Sillaasee illee ka akka jeneraaltota adda addaa yoo maqaa dhahaman ummata gabroomuu jalatti silaa jagni namaa hin jira jagni suni loltuu waraana sanii biyya sanii ta'aniitiin naannoo lolaa irratti beekamanii jagnumaan hawaaman malee Itoophiyaa ka ijaare Abisiiniyaan wata humna kitibittuu Amaaraati ka Tigreellee itti addateetiin. Kanaafuu impaayerri sun ka Itoophiyaa jedhamu sun Oromoo cabsuu irratti ijaarame dhugaan cabsuu kana ammoo eenyu Finfinnee dhufeetiin Finfinnee magaalaa guddittii ofii godhate. Achi dura Itoophiyaa wanni jedhamu hin jiru. Haga Finfinneen wanni hin jiru. Finfinnee qabateetiin Itoophiyaa ijaarate. Kanaafuu jireenya Oromoo gabroonfatee dhabamsiisuudhaan Itoophiyaadhaan bakka bu'e. Itoophiyaa fi Oromiyaan waan waliin jiraatan osoo hin tahin tokko ajjeesee tokko du'ee waan addaan bayaati. Kanaafuu impaayera saniif Itoophiyaan kana Oromiyaa fi relation Itoophiyaa kana fakkaata akka ijaaramtellee kana gabrummaa Oromiyaa irratti ijaaramte jechuu hin dandeenya. Mee asumaani keessattuu hoggantoonni PP yeroo ammaa yookaan biltsiginaa Oromiyaadha Itoophiyaa mataa naannotu ijaaree jedhan maali wal qabsiisanii keessattuu lola Adawaatitti dhaqan yeroo baay'ee yoo kaasan nutu gaggeessee yoo xiqqaate jeneraalonni keenya gara nama sagaleetii dhugaa jeneraalonni sun taanii qabsaanii Oromoo bakka bu'anii qabsaanillee. Ila akkana yoo amma zamana Xaaliyaan lola addunyaa lammaffaa irratti gara impaayera Itoophiyaa dhuftu waraanni isiin qabattee dhufte waraqaan Eertiraa waraqaan isaa Sumaalee waraqaan isaa Liibiyaa lammiiwwan Liibiyaati. Ingiliiz biyya adda addaatti deemtu irra caalaa waraana Indiyaati ka qabatteetiin deemtu warra Hindiiti. Warra gurraacha Afrikaa kana ka biyya adda addaa ka Keeniyaatii fi ka Naayijeeriyaa ka adda addaa qabatteetiin deemti. Kana jechuun ummata gabroonfatte san keessaa jabaa fi nama ergachuu danda'u leenjifteetiin akka waraanaatti bobbaaftu biyya adda addaa bobbaafti. Lola adda addaa irratti hirmaataniitiin lola jabaa gochuu jechuun lola san keessatti mirga jabaa argachuun kan bichaa jagnummaa uumaa isaati. Oromoon jiraaltonni sagal jiraachuun suni aadaa jagnummaa Oromoo keessaa biqilee gabrummaa jiraatti illee yoo ta'e Oromoon jagna ta'uu si barbaachisa. Ammoo Itoophiyaa wanni jaaran hin qaban ittiin lolanii lola san ittiin mo'atanii achi deebi'anii bakkuma adda addaatti gatan biyya isaaniiti miti.
sirni Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa jaare sila naftanyaa Amaaraati gitibittaa Amaaraati san jalatti bu'aa adda addaa argachuun hin mala bu'ama sanuu akka gaattiin argana jagnoonnummaan sunuu achi as liibanii lafatti gataman kanaafuu ergamtummaadhaan haa hirmaatan malee uftaniin hirmaatan tokko sani lammata Minilik xaaliyaanii wajjii wanni walloleef bar akka namni adda addaa haasa'u bilisummaa ummata gurraachatiif yookaan ammoo biyya ofii eeggachuuf miti. Innuyyuu kolonii kana establish godhee kolonii to'ate yeroo san beektu gara saawuzii kana bara to'ate Oromiyaa cabsee to'ate kana naannoo kana anuu naannoo kana osoo jiru harka maradheetiin hin taa'u Berlin conference irratti harka maradheetiin hin taa'u qooda kiyya fudhachuu qaba jedheetiin wayita kolonaayistoonni Awurooppaadhaa Afrikaa addaan qodatan qooda ofii fudhachuudhaaf ka kolonaayizaraa fudhachuudhaaf bobba'ee xaaliyaan achi itti gasiquu fi isa harkaa dhabsisuudhaaf kaanaan mala adda addaati kan ofirraa qabe. Kanaafuyyuu innuu kolonii itiffachuudhaaf jaarachuudhaaf bobba'ee waan bilisummaa bobba'ee miti saniif ergamaa ta'uudhaan dhaqaniitiin lolan jechuu hin dandeenye achi as illee jilaaltuun teenna ka Somaaliirra lolan ka bakka addaatti lolan ergama kolonaayistoota yookaan gabroonfataa Habashaadhaa guutuudhaafi malee mirga ummata isaaniitii fi biyyooma ummata isaaniitiif hin lolle. Bareeda seenaadhaaf ka'umsa yaadannoo bareeda keessattuu namni akka irraa baratu waan bareeda kaastanii kanumaan wal qabatee warri qabsoo revolutionii qubee genereeshinii kana geggeessaa jiran keessattuu akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa hedduu namoonni qabsoo kanarratti amma mana hidhaa keessa jiran guyyaa 12 nyaata dagatanii jiru. Impaayerri tun eega seenaa kanarra ka ijaaramtu taate dhugaa sirna dimokiraasii kana akka isaan barbaadan kanatti mootummaa gurra qabaatee waan kanaaf bakka kennee uummata keenya kana baasa qooqan isaan ofuma hidhuun kun bu'aa fida jettanii yaaddu? Mee dura qooyin isaanii kun isarraa kaasurra haalli impaayera kanaa yeroo ammaa kana hubannaa tokko argachuu qaba uummanni keenya. Maaliif Jawharfaa fi hogganoonni teenya qabsaa'onni teenya kamana hidhaallee beelaan of wareegatiin akka jiran maal jechuudha maal godhaatiin akka jiran beekuudhaaf impaayerri kun amma maalirra akka jirti beekuun barbaachisa. Wanni kun hubannaa gahaa barbaachisa. Impaayerri kun egaa waggaa 150 dura ijaarameerraa ka'ee uf suphaa humnaan kaan irraa kaan dabraa kun kaan fincilchaa kaan dabraa at least revolution sadii keessa dabree jira amma. Tokkoffaan 1974 akka lakkoofsa faranjiitti yookaan 66 akka Habashaatitti Haayile Sillaasee itti kuffisan that was a great revolution warraaqsa guddaa ture. Warraaqsa san akka danda'e laraashuu uummataaf godhee abbaa qabeenya lafaatii fi ka magaalaadhaa hidda sirna naftanyaadhaa buqqisee fulla'uu hin dandeenye. Keessaa gaaffii sabaaf sablammii deebisuu hin dandeenye. Uummanni Tigraay fi uummanni Oromoolleen Ogaadeen illee uummanni biraallee qabsaa'ee warraaqsa 1991 yookaan immoo 1983 akka Habashaatti san fide. Sanis wayyaaneen qabattee akka takkaa fi sabaaf sablammiidhaa heeraa irratti federalizim sabdinii isaa lafa keettee ufii ammoo dhiphoo ta'uudhaan haafayaan saaminsa maallaqaatii fi hatarummaadhaan balleessitee gatii san ammaayyuu ufii baasatiin jirti. Sanirra dabree qabsoon Oromoodhaa ammoo zamana dargiirrallee sanillee jijjiirama sanillee ka fiduudhaaf roolii guddaa taphatan kan 91 illee roolii guddaa taphate qabsoon Oromoodhaa oluma siqaa ammallee 2014-15 irraa haga 18tti waan deematiin ture warraaqsa ammaa kana eenyu akka fide Oromoo akka ta'e ifa kanaaf ammoo hogganni dhugaadhaa Jawaar akka ta'e illee ifa gala. Osuma dhaabbileen Oromoo jiranillee roolii qabanillee kun dhufee mootummaa maqaa Oromootiin hanqina adda addaatiin hanqina jaarmaya dhabiinsa jaarmaya irrallee hayyoonni Oromoodhaa hubannaa dhabiinsa haguma daqiiqaa kanaatti illee irra jiranirraa qabsoo ofii ofaniitiin fidan harka diinatti kennuudhaan amma mana hidhaa keessatti kun alatti ari'amee kun qabsoon batintineetiin jirti. Haa ta'u qabsoon Oromoo ittuma fufti. Osoma itti fuftuu mootummaan cubbamaan impaayera du'e yeroo lamaa sadi cabe deebi'eetiin suphuudhaaf deemu kuni. Suphiinsa isaa dadhabee wal dhabii keessatti wal hudhee
tokko Oromoo qabsoo san fide irratti bobba'ee waggaa sadiin kana guutuu lola banee fixaatiniin kaan hidhaa kaan ajjeesaa barbaachisa command post dhaan bulchaa san hidhee dadhabee kuma dhibbataman hidhaa gara Tigraay ol taree Tigraay cabsee ummata san akka ilmi namaan ta'etti akka bineensatti fixaa haala Ruwaandaa haala fixaa kuni mar kana wajjin isa wayita fixu immoo Eertiraa biyya alaa ummata itti affeeraa Sudaaniin itti affeeraa Sumaalee itti affeeraa kana godhee haala jireenya biyya tokkoo kan mul'ife haalli amma Itoophiyaa keessa jiru impaayirri sun yookaan Itoophiyaa jedhamu suni yoo kaartaadhaan jiraate malee mootummaanillee mootummaa shiftaati kawatakka sirnaan hin bulchine ka heerri isaa ittiin bulchuu hin jirre fudhatamiinsi uummata biratti qabullee hin jirre keessi isaa ka wal dhabe maaltu jira yoo jenne saayintifikaali haalli amma mootummaa sun irra jiru dhiheenna warraaqoo hinsa warraaqsarra jira diddaan bitamiinsa ummatiinsaa bilchaahitiin jira dammaqiinsi ummataa kun gara jaarmaya jabaatti jijjiiramuu dhabiinsa qofa malee diddaa ummataa kanarraa yoo daa'ine daangaan impaayira sanii ka cabaatiin jiru wannummaan mootummaan sun jedhamu hin jiru sovernitii mootummaa sanii hin jiru abbaan fedhe daangaa isaa qabateetiniin daangaa tokko eeguudha sirni mootummaa sanii keessi isaa biltsiginnaa Oromiyaa tokkuma sirna nafxanyaatiif Minilikiin Haayile Sillaasee deebisaniitiin dhaadheessuudhaaf deemaa namni kun jarruu wal dhabee kuun saaminsa qofaaf aangoorra jira. Amaarri nafxanyaan Amaaraa bakka ofiitti deebi'uudhaaf tattaafachaatiin jira. Kana keessa wal qabee Oromiyaadha ka jedhaman dhuguma rabbiitti wadhakkaan isaanii warruma keessi isaanii yookaan hakayyuun isaanii sina nafxanyaa ka ta'e yookaan ka jiran illee immoo aayidiyoolikaalii waan isaanii wakkalle gabrummaa mataan isaa baratte jalatti akkuma wayyaana jalatti ergamna jedhan amma jalatti illee ergamuudhaan mootummaa impaayira Itoophiyaa nafxanyaan jaarisan itti fufsiisuudhaan wareegama oromsiisuudhaaf deematti jiranii kun uf dadhabee dhiibbaan ummataa diddaan ummataa kun dhabee amma impaayirri sun addaan faca'insa keessa jira. Tigraay ammaan booda Itoophiyaa ta'ee deemuu hin dandeettu. Haala amma itti fufu kanaan Ogaadeen Itoophiyaa ta'ee deemuu hin dandeettu. Haala amma itti fufu kanaan Oromoolleen hiree ofii ilaallachuu fi murteeffachuun dirqama isiiti. Eega kana jenne wanni Jooharfaa itti jiran ma'anaan isaa maal akkasumaan aarii emotional akka gimmitii kiyyaatti emotional ta'e tokkoon waan godhaa jiranii miti. Joohar nama biyya alaa kana ta'ee kompiitaraan sochii biyya keessaa naannessee warra sammara ofatiin ture Baqqala Garbaa warra achi keessa jiru sun marru hayyoota Oromoo keessaa warra sammuu guddaa qabu warra murtii guddaa qabu warra jajjaba qabsaa'ota jajjaba rabbi warra alatti hafirra warra hidhame sun diinillee beekee jabeen isaanitti fide maaliif godhan amma gaarii godhan moo gaarii hin gooneen isaan tulaala akka itti qabsoo isaanii itti lalantu godha waan hedduu gaarii nyaachuu mala jara kana dhabuun barbaadu maaliif godhan jedhee ani gimmitii kiyya yoo taa'eeti hin laalu bakka isaanii osoo bu'ee akkas godhuun hagam danda'ama jedheetti hin laala. Impaayirri Itoophiyaa akka killee ilma dhaluudhaaf bilchaattee babbaqaqaatiin hin dho'uudhaaf jirtu geettee jirti. Isiisan dhoosuudhaaf yookaan ciniinsuu impaayira ilma dhaluudhaaf deemu san yookaan immoo riivoluushinii dhaluudhaaf deemu san ciniinsuu san itti jabeessan jedhe. Ciniinsuu san keessa beelli isaanii kunillee jira. Ciniinfata keessa dhukkubni isaanii hammeenni isaanirra gahu. Murannoon isaanii sumarri hadhaa ciniinsuudhaa mul'isa. Diddaan isaanii kun gara riivoluushina guddaa ummata Oromootii fi ummata impaayira sanii ummata cunqurfamaa sanitti jijjiiramee sirna gabroonfataa kana hundeerraa haga maa'ittu buqqisee isaan mana hidhaatii baasuu qofaa miti akkuma Indiyaadhaa akkuma Mahatma Gaandii irratti ummata isaa bilisa ittiin baasuudhaaf kana yaadan jedheetti yaada malee jibba jireenyaati miti ammoo lubbuu isaaniitiin qabsaaniitiin ummata jijjiiraa fiduudhaaf kun immoo akkamitti akka ta'u wayita dhufu irratti haasofna. Sirri waan baay'ee kaastanii waan dabreerraa sirri yoo xiqqaate rivoluushinii qabsoo haraa kana keessatti qeerroo 5,000 ol waraanee 20 ol madeessinee qabsoo sun keessattuu Jawaar Baqqalaa Garbaa fa'aan hoogganamaa turte.
osoo hayyoonnis keessatti hirmaattu. Silaa warri keessa seenan akkasitti amma mana hidhaa keessatti dararaan kun gahaa jira. Hayyoonni ala jiru hoo maal eegani? Yeroo hundaa qabsoon ta'een akka daa'imaa dhaabbattee kuftii yeroo hundaa hanqinna hayyootati amma hoo maalitti jiran? Maal godhus qabani? Furmaanni dhugaa Oromoon silaa hayyoota kana maal akkamitti ilaaluu qabu? Hunduu gaduma beektumaani akkuma komitaataraa analaayisii godheetuma ol deebi'a. Maal falli waan jedhu kanallee odoo kaastanii? Waa'ee hayyoota qofa osoo hin ta'in maal inni rakkoon Oromoodha yoo mara qabsoon deemtee jala geettee hanqatti 1974 akka warraaqsa Itoophiyaatti yeroo sanitti dhuga rabbi adda bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo macaatu lamarraa walitti deebi'anii wal jaaramaatiin jiranii qabsoo dhaabbilee Oromoodhaa ka zamna san dhalatan keessa dhaabbileen jiran marri Oromoodhaan geggeeffama. Meessoon Hayilee Fidaatiin geggeeffamaatiin ture. Wazli dhaabni jedhamu Sannaa Likkeetti Oromoodhaan geggeeffamaatiin ture. Icaata dhaabni jedhamu ka zamana sanitti galmaahan seenaan zamana sanii fudhatu baarootumaas geggeeffamaatiin ture. Yeroo dargii jechuudha. Yeroo dargii jechuudha. Maaliiriin keessa diimaa naga oofatu ture. Siyaasan Oromoodhaan namni baree laraashuu barreessetiin waan sirna san jijjiireen zagayyee asfaafa'a. Namoota beekamoon Oromoota nama warri jijjiirradhaaf warri sammuu qabu Habashaan shira xaxuudhaan malteedhaan waa sirna san jiraachisuu fi dhuunfachuu malee yaada waa jijjiirradhaa qabu hin qabdu. Akkasin deemanii sirni sun harka mangistuun nu gara deebi'ee kunoo innummaan Oromoo jedhamaatiin jira. Dargii keessatti namni Oromoo hedduu jira. Kuni marri deemee Oromoon waan uf danda'a. Sirnuma mootummaa san keessatti sirna isiidhaa impaayera san keessa tolfachuu hin dandeettu. Gabra turte gabrummaa jalaa bilisa bahuu qofa kan ishirra ture. Gabrummaa jalaa bilisa bahuudhaaf ammoo yaada qajeelaa saayintifik ta'e ka uummanni akka kennaa gabroome ittiin irraa bilisa bahee jala fuudha. Addi bilisummaa Oromoo yaada san sirnaan lafa kaa'e. Achi asillee dhaabbileen adda addaallee yaadni sun akka itti irra cala hojiirra oolu lafa kaa'an. Qabsoon deemtee ammaan baate. Maal inni hanqinni firee qabsoo Oromoodhaa Oromoon dhuunfachuurra kan dadhabdee fi yoo dhugaa dubbanne jaarmaya jabaa dhabuudhaan. Addi bilisummaa Oromoo jalqabarraa wal falaxaa deemee haa ta'u keessahu qaamni ani quun'uuf qaamni haga ammaa du'eetiin hin dhabamuu dideetiin jireenya qabsoo Oromoo jiraachise. Waraana adda bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromooti. Woboon qabsaa'onni Oromooillee warra haga woboo keessatti jirantuyyuu sirna jaarmaya cimaa uummata tokko bilisa baasuudhaan jiraatanii kun du'ee kun qacceen hafeetiin deema. Intellectuaalonni Oromoodhaa waan kana keessatti gahiitiin isaanii xiqqaa. Xiqqaa ta'uu miti isaan yoo hafu jaarmaya siyaasaa kabiraa ka adda addaa jaaruudhaan halaafinnat itti gaafatamiinsa fudhatuudhaan dubbii Oromoo kana kabiraa qeequu malee tokkotti maxxananii kaan dhibuu malee itti gaafatama fudhanii akka uummanni biraa akka uummanni Eertiraa keessatti hayyoonni Eertiraadhaa hirmaataniitiin amma dubbiin habaddu malee warraaqsisan bakkaan gahan. Akka Tigraay keessatti hayyoonni Tigraay itti seenanii deemanii kaduriiti mati ammallee maallaqa miliyoona fi biliyoonaan qaban nyaachuu dhiisaniitiin uummata isaanii wajjin achi du'an ka agarru kana Oromoo keessatti opportunistum ayyallaallattummatu bal'ateetiin jira intellectual Oromoo keessatti illiiti Oromoo keessatti waa ofii itti gaafatamiinsa fudhataniitiin tolchuu osoo hin ta'in daangara deddeemuudhaan dubbii tana hanqisanii laaffisutu argama. Joowar kana keessa dhufee waan kana godhe. Hayyoota Oromoo keessa namni waa muratee waa futtaase ofirratti abdatee Joowari. Meeqa jira achi dura ammallee meeqa jira. Hayyee Joowarillee deemi dhugama wayituma Joowar jirullee gaafataatiin turre walgahii adda addaa irratti jaarmaya barbaachisa hayyummaan keetii fi maa akka nabiyyi rabbirraa ergamen taane kophaa kee waa gochuu hin dandeettu. Jaarmaya jaar jechaaniitiin turre. Nabiyyoonni iyyuu bar Nabi Muhammadillee warra ashaabaa qabanii warra Iisaallee hawaariyaa 12 qabanii bar sunuu jaarmaya mariidhaa bara marii saniin hojjetanii wanni amma kitaabileen lafa jedhu kun maruu bar warra mariiwwan kanaan barre
barreeffame haqa'oo dubbanne rabbi irraa ergame sun akka jiru taa jiraatu. Marii malee amantimmaan takkayyuu deemteen hin beektu. Kanaafuu jaarmaya jiraata hayyuun namaa beekan namaa yaada isaa san sirna jaarmayaa fi hariiroo sarkilii keessatti ammachiisee ufii yoo du'e kabiraa ammachiise. Rakkoon qabsoo Oromoodha kana Jowaar osoo jaarmaya akkasiin horatin kafaa'oo jaarame keessatti seenee kafaa'oon waggaa 27 tare seenaa akkam dabarsee jabina akkam keessa taree kanamuu beeku kanatti ture. Kanaafuyyuu hayyoonni Oromoodha ammallee maariirratti hin dhaamadhaa ammallee hanqina seenaan isaan itti gaafatu. Beekumsa yoo taatu waan warra Habashaa jedhu arguu hin dandeenyu. 360 miidiyaan Itoophiyaa ka jedhamu warra achirra gaazexoon jiran waan hayyoota kennaa waan isaan dubbatan nama tokko nama akka Jowaar hin qabnuunu. Oromoon Jowaar qofaa miti 6-7 ka akka Jowaar qabdi. Homaa jara kana wajjin deemuu hin dandeenyu gurbaan eenyu jedhamu ka amma dhihoo kana kophaa irraa bahe 316 irra kana dubbatan. Osoo hayyummaan akkasii kammaan nullee agar nu dhiisiti ummata biraatiifuu ka dubbatan ummata Tigraayiifuu ka dubbatan kabee dubbatan osoo jiranuyyuu itti gaafatamu fudhadhuudhaan jiruu fi yeroo isaanirraa bahaniitiin guutuutti Oromoo wareeguudhaan akka Jowaar godhe jaaruu dhabuudha. Ummata jaaramuuf deemtu walii qabanii jaaruudhaan yoo qindoomina tokko kama Oromoon ittiin qindooteetiin qabsootin ittiin gargaartu kooboo ittiin gargaartu gochuu dhabuun isaanii akka suraatti dubbadhaa riikardiidhaaf seenaan Oromoodhaa isaan gaafata. Komenteetarii ta'uudha waan beekanii fi waan baratan qofarraa miidiyaarraa haasa'urraa waan Oromoof barbaachisaa keessa bakka Jowaar hin jirretti looyeroota jira, histooriyaan jira, filoosofaroota jira, beekumsa adda addaa warri qaban. Kophummaadhaan ufumaa akka waan kaanitti rabbi waa kenne isaanitti waan kenne taa'uun seenaadha waan amma ta'aa jiru kana maraaf hayyoonni Oromoodhaa seenaan isaan gaafata. Kana waan jedhu hanqina kanarraayyee jaarmayni tokko sirnaan jiraachuu dhabee inumaa haalli deematiin ture farra jaarmayaa jibbaa jaarma nu barbaachisaa miti jedhama. In fact waggaa 4-5 tare kana namuu itti qeeqamuu hin danda'a abba daangatti diddaa jaarmayaa farra jaarmayatti kaleessa abaaruudhaan jaarmaya malee wanni ummanni tokko hin moya yoo jedhame kamooyu faca'ee miliyoona lakkaa'ameeti miti yoo hujii sirni isaa jaarmayaan qindeessee mari'atee murtii dabarsee qaamni ol aanurraa qaamni gadaanu qaama ol aanurraa qajeelchama fudhatee akka amma Tigraay godhu. Namni marri Tigraay kaleessatii miti ka ammarraa arguu danda'a. Murannoon akkana ummata ofiitiif dhaabatuun akkana. Kanaafuyyuu cabiinsa Tigraay ka ammaa osoo hin ta'in akkitti isaan deebi'anii ijaaraman akka waraqaa adii kanatti fuuldura kiyyatti arga. Because jaarmaya maal akka ta'e beekaan umrii kiyya guutuu keessatti dabarse. Akka Oromoon jirtu tasbee citte fakkaata. Kanaafuyyuu kanarratti maal gorsitaa booda irraa haasa'uu hin danda'a. Mee sirrii hayyoonni Oromoo keessattuu waldaan Oosaa waggaa 32 biyya araatitti erga ijaaramee achi keessa hayyoonni Oromoon qabdu hedduun achi keessa walitti qabamanii jiran. Mee maaf callisan keessattuu isaan waldeen sun maal callise keessattuu yoo tuuxan achirratti xiqqoo maalii fi bakkeen achi Oromoo achi ilaaltu hedduutu jira waan Oromoo barsiisuu danda'u. Wanni isin maqaa dhahaa turtan dhaabbilee yeroo dargii ijaaraman keessaa namoonni hedduu dhaabbilee san geggeessan achi keessatti hammatamanii jiru. Muuxannoo bu'aa dhaaballee maal akka ta'e hin beekan bu'aa jaarmalee maal akka ta'e hin beekan. Dhugaa Oromummaa kanatti hin amanne moo maal rakkoon jiru waan gama sanillee yoo tuuxanii. Waan isaanirraa amma hedduu haasa'uudhaaf deemu. Amallummaan amalli intellectual Oromoo keessa hin beekan guddina society irraa ta'uu hin danda'a. Societyin tokko middle class isaa uumuu qaba. Ruling force isaa uumuu qaba. Oromoon guddinni internal structure isaa kanan uumne yoo jenne Habashaa wajjin ergamaa ta'uudhaan kunoo namnummaan biyya san jaare durirraa ka'eetu Oromooma. Abbaa biraatti ergata malee hayyummaadhaan yaada maddisiisuudhaan impaayera sanuuyyuu ka gorseetiin ka ergamaatiin jaare isa. Ka ijaaree isin geessa. Maaliif waan ofii akka ijaaruu hin dandeenye dubbii tana kaasuu dhaba miidiyaa kanarratti. Really sochiin adda bilisummaa Oromoo itti ijaaramee fi
jijjiirraan zamana san dhufe Oromoodha yoo jennu Oromoon ammoo yaanni haga ammaa du'uu dide ka abaa'oo kuni simply not from only nationalism yaada ummanni cunqurfame addunyaa keessarratti bilisa itti bahu the Marxist idea the right idea because it's the materialist idea akkitti ummanni cunqurfame humna itti ta'u partii kaampeenii filmaataa ijaaruudhaani miti yookaan walgahii kaampeenii filmaata godhuudhaani miti tokko tokkoon ummanni cunqurfame jabaa isaa uf keessaa baasee suni waan ummata sanii selflessly haga du'aatti akka amma danqaraa keessatti abaa'oon ijaaramee waggaa 40-50 ture kana akka amma warri woboo itti jiru kana ummatni gabroome akka itti inni ijaaramuu qabu warra selfless ta'e uf wareegee magaalaa keessaa jiraatu danqaraa keessatti ummata kanaaf uf kenna jedhee yookaan akka amma jawaar warri jawaarii wajjin jiru nabsee uf kenna jedhee haala kanaan intellectual Oromoodhaa peetii burjaa paartaay midhaan qabsoo sochoosuu barbaada yookaan ofii barate qofarraa haasawuudhaan watochuu barbaada hin danda'amu haakima haa ta'u looyara qabsootti seenee haga mudhiitti qabsoo meeshaa hidhatee seenuu qaba biyya alaa kanarraa mee amma halaallu warri biyya keessaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudin jira kophaa isaa jira eenyu dhaaba kafaa'oo mararra jira kophaa isaa jira waan takkaa gochuu hin danda'an bakka kamirraa amma dubbiin Oromoo lallabamu yoo jennu abbaa hin qabdu dhugama akka waa lallaban waa barreessaa turan saboota kana Facebook irratti maaliif jarri kun lallaba haa godhani jechaatiin ture dhaabbileen kun homaa isaanii nafne lallabaa huncaa ture haa ta'u yoo lallaban haa hidhaman yoo hidhaman illee homaa miti warruma kana wajjin hidhamanii dubbiin Oromoo immoo umman Oromoo nama kotteetiin kaati kanaafuyyuu hayyoonni Oromoodhaa biyya alaa keenya kawaa takka yaadaan itti nafin ka Afrikaa sanuu sochoosuu danda'a maqaa 70 isin dha'uu danda'a maaliif akka ciisannaa galuu hin danda'u osaan qaama warra ciisuu kanaati waan osoo warra sabboonummaan Oromoodhaa yookaan qabsoon Oromoodhaa ka waree gabrummaa jala bahuudhaaf deemtu soo jirtuyyuu gaafuma tokko akkami qabsoon kun deemteettiin hin bakka geetti maaltu isi irratti maal inni wanni murteessaan isiin dhabdi isiin ala jira qorannoo kana dhiyeesseen sochoone dhuguma rabbiit peetii burjaa intellectual peetii burjaa jedhe san warra jiruma ofii moggaatitti xiqqoo mata modaatiin waa xiqqoo hojjechaatiin jiraatu fi miidiyaa irratti maqaa isaanii of beeksisuudhaaf deeman revolutionary warra ta'e warraaqtota intellectualota warraaqtota hin qabnu qabsoof kennanii kana jechuudha yooma boqonnaa warraaqtota akkasii hin qabnu qabsoo adda addaa keessatti warri milkaa'e in fact Vietnam irraa jalqabee Kuubaa Castroon was a lawyer nama beekamaa ture warra akka isan danqaraa seenetiin qabsaa'e akka qotee bulaatii fi akka dargaggeessi qeerroon qabsaa'u eeguudhaan miti yoo dubbiin tun dubbiiteen naka jedhan taati walakkaan isaanii irra caalaan Itoophiyaa keessatti riifoormii barbaadanii karaa isaan laalantu dogoggora kana jennee iyyaatiin turre walabummaa Oromiyaati karaan baasu ilaalchi keessan ilaalcha fulla'aa mitechaa turre OLC Atlanta godhame irratti falma nu goone warra achi jiru hin beeka karaan qabu wannummaa walabummaa Oromiyaa jenneetiin waggaa 15 dura lafa kenneef kanaafi karaan Itoophiyaa keessan Oromoo milkeessan akka hin jirre waggaa 3 tare Jawaarillee kunoo hadhaa akkanaatiin dhandhamee argee jira Oromoon haftallee ka ammallee karaa sanii waa yaala jettu karaan sun cufaadha kanaafuu warri gadi hafe warri murate warri danqaraa jiru silaan danqaraa deemaa kaafe gattaa'eetiniin wal dhabii takkaa ka daangadhaa hin qabu maaltu wayya akkami qindeessina akkamitti wooboo kana akka inni jiraatu naashinaal armii Oromoo akka ta'u akkami godhuu dandeenya Oromoon marre waan isii barbaachisu baaftee akkamitti sutubnaan warri miidiyaa irraa isin agartan ka haasa'u kun walitti dhufeetiin haasa'u yoon dandahin seenaan isaan gaafata